Ijoollee teenya Oromoo rakkaa jiran bakka amaneedhaa keessatti ijoollee teenya dhiiraa hedduu reebaa jiran nuti ammaa laga ba'uun harkannu sanumaaf du'aa hin godhaa sagalee teenya tana sheer godhaa arginaa nu gaa sagalee nu taasisanii jenna Oromooti du'aa nu godhaa muuntara du'aa caala wallaa rabbi callee citti nu godhee biyya namaa keessa nu faffacaasee saree nuti lubbuu teenya wallaa as keessumaa kana keessa shimbirroon fakkaatu namni shimbirroon nu isaaf jiru shimbirroon nurra qaaliidha. Oromoon namummaatti fakkaatu jira kanatti Oromoo teenya du'aamoo nu gadhaamoo daafu inshaallah keessaa baanaa akkanatti naftu rabbi bira mirga qixxummaa qabna nuuf isaanis yamma addunyaa irratti haa qabaatanii sanumaa du'aa nu godhaa sheer gadaa wal bira akka fuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaannee jira asumaan nu hordofaa isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waan ammaan tana deemaa jiru isiniif oduu haaraa qabannee isinii dhiyaannee oduu akkasuma oduu gaddisiisaa akkasuma oduu nama rifaasisaa oduu ummata keenyaa fi rakkoo hedduu ummati keenya gartee saaxilaatiin jiru mee walumaa akka daawwannu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana keessatti ummanni Oromoo Soomaaliyaa keessa jiran akkasuma Soomalee Buutlaandi akkasuma Soomalee gartee Boosaassoo akkasuma Soomalee Laandi keessatti argaman ummanni keenya rakkoodhaaf saaxilamaniitiin jiranii ummata biyyaatiin walti gabbaanii gartee ummanni biyya akkanatti xaragee gara makiinaatti galchee mana hidhaatti guuraatiin jiranii kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya ummanni keenya rakkoodhaaf saaxilameetiin jira ummanni keenya wanni isaa muudataatiin jiru rakkoo gurguddoodha biyya keessatti rakkinaa fi miskiinummaan biyya keenyatti taphataatiin jirti biyya isaanii irraa baqatanii biyya namaa yoo seenan biyya namaa keessattis akkana ta'aatiin jiranii akkasuma banaannoo adda addaa keessatti hatta fakkeenyaaf yoo fudhannee warra dallaalotaatiin karaa Liibiyaa ta'us karaa Yemanii kanaan ta'us uummata keenya rakkoo miidhaa gurguddootti irra gahaatiin jira jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dhugaa dubbachuu fi uummanni Soomaalee jedhamu kun akka biyya isaaniitti uummata diinii kiristaanni keessa hin jirre uummata islaamummaa qabu tokkoffaan garuu islaamummaa isaanii san isaan ittiin fayyadaman. Islaamummaa sanaa karaa shari'aa karaa haqqii namaa karaa dhiiga namaa ofirraa agartee eegumsa namaatiin ofirraa hin fayyadaman jechuudha. Garuu osoo nama haqa namaa beeku yookaan gartee ilma namaatiif bakka qabu akka shari'aan jettetti namni dhiiga namaa buuse tokko hin hayyamamu haraama jechuudha. Garuu Soomaalonni akka gartee bineensaatti uummata keenyaa rakkoo xiqqoo takka uumamnaan uummata keenya guutuun itti ka'an jechuudha. Namni tokko kan isaan bira dhaabbatu hin jiru. Miskiina ijoollee nyaattee garaa hin qabne bifa kanaaniin ari'aa bifa kanaaniin magaalaa keessaa baasaa bifa kanaaniif jaarsaaf jaartii akkasuma ilmaanii fi ilmee xixiqqaa fi guddaa hundaa'uu magaalaa keessaa baasaatiin jiran biyyuma isaaniitu akka keessaa bahanii ajaji dabarfame jechuudha. Waan kanaa akkasuma uummata duwwaa osoo hin taane gama mootummaatiin kan irratti hirmaatamaa jiru gama mootummaatiin kan irratti gartee akkana dalagamaatiin jiru gama poolisii mootummaatiin jechuudha. Poolisii federaalaa irraa ajaji kun itti kennamee tumamaa ajjeefamaa mana hidhaatti guuramaa bifa kanaan inni irratti dalagamaatiin jira jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya uummanni Soomaaliyaa jedhu kamuu kun yoo dhugaa dubbannu taate biyya addunyaa tana keessaa biyyi Soomaaliin irra hin jirre hin jirtu. Biyya addunyaa tanarratti biyyi Soomaaliin hin jiraanne hin jirtu. Itoophiyaa Afrikaa tana guutuu bakki Soomaaliin hin jirre hin jirtu. Biyya alaatis akkasuma bakki Soomaaliin hin jirre hin jirtu. Wanni kana jedheefi biyya isaanii garuu namni tokko biyya biraatii deemee biyya isaanii jiraachuu hin danda'u. Biyya isaanii dhattee jiraachuu umrii dheertuu jiraachuu hin dandeessu. Ummata gartee gosa irratti hundaa'u, ummata gartee qabiilaa irratti hundaa'u jechuudha. Ummata amana gosatti amanu jechuudha. Ummata gosaaf gosaan wal cicciru jechuudha. Isaan namni tokko mestakki takka yookaan badii takka namni tokko yoo dalage gosa achi jirtu san keessa gosa nama sanii badii dalagee san guututti dhabamsiisuu qaban isaan. Bifa kanaani deeman jechuu isaan. Biyyi kabiilaa keessatti kabiilaan gadda wal babaasuudhaan biyyi beekamtuun gisee ammaa kana keessatti ilaa durii ilaa ammaatti wal fixxee macarrashaa irra wal geessite tan keessatti Soomalee sadarkaa tokkoffaa irra kan jirtu Soomalee. Biyyi kamuu biyyi gosaa fi gosaan walitti bahee biyya kam keessattuu biyya argamu hin jiru. Biyyi gosaaf gosaan walitti bahee wal fixu Soomalee malee hin jiru. Islaama taatu Kiristaana taatu isaan gartee biyya isaanii keessattuu uummata jiraachuu ufifuu umrii dheertuu jiraachuu hin dandeenye ummanni biraa gartee miskiinni akka isaanii ummanni daalachi gowwaan ummati Oromoo kun yaa'ee biyya isaanii dhaqa. Biyya isaaniitii maal guuranii biyya isaanii tana deeman.
biyya biyyiti baangaa wal fixxu biyya ufiyyuu jiraachuu hin dandeenye biyya ufiyyuu gartee sammuu hin qabne ufiyyuu gartee bisinesa waliin bisinesa ni dalagatan waan biraan beekan bisinesaa fi walajjeesuu qofa kan isaan beekan. Kana garuu uummanni keenya bidaalchi jiraan gayyaa'ee ka barumsa hin qabne ka waan dubbatu hin beeyne biyya keessaa baadiyyaa irraa gayyaa'ee biyya Soomaaliyaa deema. Biyya Soomaaliyaa wanni sii jirtu hin jirtu mallaqi achi hin jiru biyya Soomaaliyaa. Mallaqi isaanii feki mallaqi isaanii gartee waan jiraati miti. Maal guurta biyya isaaniiti? Biyya isaaniiti maal guurta? Biyya gosaan si ajjeesan, biyya kabajaa siif hin qabne, biyya macarrashaa irraa macarrashaa jirtu. Akka addunyaatti macarrashaan biyyaa Soomaalee. Uummata gartee siyaasaa fi bisinesa isaanii ni dalagata waan achi irraa hafe siyaasamaa wal ajjeesan. Isaan umrii dheertuun jiraattu Soomaaliyaa keessa jiraatte. Uummata akka addunyaa kanaatti siyaasaan galteefi miti. Uummata siyaasaa beekuu miti. Uummata sooshaal laayifii addunyaa waliin jiraachuu beekuu miti isaan. Uummata addunyaa kana keessa biyya addunyaa kana keessa fakkeenyaaf biyya nu jirru kana keessatti yoo xiqqaate gosa hedduu jira. Biyya adda addaa biyya kana keessa hin jirre hin jirtu. Garuu biyyi kabajaa qabdu, biyyi siyaasaan beekamtu, biyyi dimokiraasiin beekamtu, biyya addunyaa tana keessa biyya akka tanaa hin garre. Garuu biyya akka tanaa ta'uu fi Soomalee amata hedduu sii gaafata. Kana arguu hin dandeessu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni an kana jechuuf barbaadeef namni keenya ka Itoophiyaa keessaa baatanii Itoophiyaa keessaa Oromoo taatus saba Itoophiyaa Amaara taatus Tigree taatus uummanni Itoophiyaa deemee Somaalee dhaqu wanni ati guurtu karaa sanii hin jirtu jireenya keenya ofii gabaabsuu taate malee. Somaaleen biyya gartee ufuyyuu dandeettuu miti wanni ati biyya sanii guurtu hin jirtu. Somaaleen biyya gartee gosaan wal ajjeeftu. Gosa irraa macarrashaadha. Gosa gartee nami keessa jiraachuu dandeettu. Isiin nama keessa jiraachuu dandeetti, ati keessa jiraachuu hin dandeettu. Fakkeenya fudhadhu addunyaa kanarra Somaaleen biyyi isiin hin jirre hin jirtu. Ammoo ati isii keessa deemtee jiraachuu hin dandeettu. Itoophiyaan tun dabruura, uummanni Oromoo kun dabruura, keessuma gayyaa'ee keessuma jiraata nama isaa jee. Nama mataa laafaati kushii, uummata kushii waliin jiraanna jea. Isiin akkasitti hin beeytu. Isiin uummata kadhaa fedhuu miti, uummata kabajaa fedhuu miti. Wariyaa jeaniin. Isaan waliin kabajani kabajaa isaanii maalirraa barbaadde? Ati yoo Oromoo fi Somaaleen tokko ati jette isaan tokkoo miti siin jaan. Kanaafuu ati uummata kanaa walitti laaqamuu hin barbaadini, uummata biyya isaanii deemuu hin barbaadini, yoo danda'ame biyya haganaa deemuu hin barbaadini. Yoo umrii kan kee dheereffachuu feete. Gartee yoo fayyaa argachuu barbaadde. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Warri biyya Soomaaliyaa deemtanii rakkoon isinirra mudatee isinirra gahaatiin jiru ammuma tanatti yoo karaa argattanii furmaata argattan biyya san keessan taa'inaa akka gara biyyaa galtan hadanaa. Nami biyya Soomaaliyaa keessa jiraachaa jiru biyya san keessatti cinqamaatiin jiru, biyya san keessatti dararamaatiin jiru, reebamaatiin jiru, biyya gosummaadhaan uummanni wal fixu biyya san keessaa akka gara biyyaa galtan hadaraa asumaan dhaamsa kee isiniif dabarsa jechuudha. Kan biraa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warri miidhamtootii akkasuma mana hidhaatitti bakka adda addaatitti gartee uummata keenya kan miidhamaatiin jiru Soomaaliyaa keessatti warri sagalee ta'aa fi jirtanii warri garaa biraatiin gartee miidiyaa adda addaa irratti sagalee isaanii nu dabarsaa jirtanis galatoomaa isiniin jecha asuma gama biraatiin akka uummanni keenya kan Soomaaliyaa keessa jiru akkasuma Puutilaandii akkasuma Galkaayyoo gosa adda addaa naannoo adda addaa akkasuma Somaalilaandii keessatti argamtan kabajaadhaan isin gaafannaa jiruun achi jiruu miti jiraachuu hin dandeessanii meeshaa keessan guuradhaa yoo isinirraa fudhatanis akka nagaan gara biyya teessanii miskiinuma sanitti deebitanii nagaan jiraatanii siyaasaa irraa bilisa taatanii harka kennattan mootummamatti isiniin jenna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota biyya namaatiin nama ajjeesuu irra biyyuma fi falfaltuu san keessatti nama ajjeesuu wayya achuma as gara galaa yaa uummata kiyya kabajamoo fi jaalatamoo. Miidhaan keessan miidhaa kennaa miidhami keessan nurra gahaatiin jira rakkachaatiin jirraa nutti guraaramte yaa kabajamtoota ijoollee Oromoo qaqqaalii rakkoon akka biyyarraa isin baafte isin beeyinaa haa ta'uuti garuu biyya Soomaaliyaa keessatti dubbiin jabaateetiin jira naannoo adda addaa keessatti akka biyya sanirraa baatanii gara biyya keessanii galtan nagaan akka galtan isiniin jenna warri hidhamee hidhaa jirtaniis akka wal dandeettaniin akka afaan beeytaniin akka wartee ummanni sun bilisa bahee gara biyyaatti galutti akkasuma yoo gartee embaasiin biyya sanii biyyitan embaasiin Itoophiyaa biyya san ka jiraatu fataatee
iyyannaa akkanaa agartee dhiyeeffamee fi akka biyya isaaniitti deebi'an isin gaafannaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Oduun kiyyaa kaarraa kana fakkaataa warri Soomaaliyaa keessatti argamtan Oromoo Soomaaliyaa keessatti argamtan akkasuma Itoophiyaanonni Soomaaliyaa keessatti argamtan hundinuu ka gara biyyaa nagaan galtanii rabbi isin haa laaffisu jechaa dubbiin jajjabaattee jirti. Umrii teessanii akka agartee kabajaadhaan gara biyya keessanii galtanii gara biyya biraallee yoo deemuu barbaadan gara Soomaaliyaa kan deemne isin asuma dhaamsa kiyya isiniin jechu. Soomaaliyaan uummata agartee uummata nama keessa namni isaan keessa jiraachuu danda'u miti waan ta'eef. Gara biyya biraatitti akka sochootan yoo jiraachuu biyya keessanii dadhabdan namni hin jijjiiramaa fi biyya biraa keessaa ba'a waan ta'eef kana dhaamsi kiyyaa asumaan na hordofaa isiniin jechaa laayikii sheer sabiskiraayib gochaa nu jajjabeessaa kabajamtoota ta'een.